Warri sooshaal miidiyaa hedduu fayyadamtan har'a siitingii keessaa yeroo baay'ee quraana qara'uu fi waan adda addaa kan isin cinqaa ture har'a siitingii keessaa aappii tokko malee waan ajaa'ibaan isin agarsiisa. Warri hin beekne irraa baradhaa. Gama barumsaatti dabarfanna. Akkuma agartan yeroo baay'ee notifikashin kan jedhamu miidiyaa sooshaal miidiyaa hedduu fayyadamna. Telegiraam, Tiwiitar, Instagiraam, yuutuub dabalatee feesbuukii fi miseenjera, waatsaappii, iimoo wanna hafeetu wanna garaagaraa hedduutu jira. Vaayiver dabalatee wanna garaagaraa hedduutu jira. Garuu yeroo nuti namaa waliin chaat godhaa jirru ta'e, yeroo nuti quraana qara'aa jirru ta'e, yeroo nuti wanta akka ilaalaa jirru fuula shaashaa jawaala keenyaa irratti jechuudha. Notifikashiin kun fakkeenyaaf gaara gubbaadha akkas gadaratee azzaanii dabalatee wanna garaagara sooshaal miidiyaa hedduu fayyadamna. Barnaamaja notifikashiin namaa dhufanu hedduu fayyadamna. Akkasitti gad dhufee duucha barreeffama nuti dubbisaa jiru akkasitti gad dhufee duucha. Indegana immoo yeroo nuti quraana qara'aa jirru ta'e, yeroo nuti namaaf chaat godhaa barreeffama dubbisaa jirru ta'e akkana irra gad dhufame haguugame notifikashin gizee dhufe yuutuubis ta'e wanna garaagaraa. Egaa Oromootiyya har'a akkamitti notifikashin kana ofirraa dhaabna? Abbaan fedhe yoo nu barreesse yoo waastaappiidhaan nu barreesse iimoon nu bilbilee bas achi keessa fakkeenyaa fi keessa waastaappii kana yoo naa barreesse amma fakkeenyaa fi waastaappii namni naa barreesse miti as keessa galu malee argu afwaan as keessa galu malee erga jechuudha obboleewwan kiyyaa. Yoo namni naa barreesse achi keessa galu malee hin argu jechuudha. Kanaaf asirratti dabalamee iimoon yeroo tokko tokko daariktii otoo biyya haasoftan ta'ee bakka fedhetu haasoftanu iimoon dhufee irraan seenee adda kutanii rabbashaa sagalee waastaappii otoo namaaf qabaa jirtanu iimoon dhufee irra bu'ee kuta jechuudha. Kana hunda isiniif har'a wanni qabadhee dhufe waan kana hundarraa bilisa isin godhu aappii tokko tun barbaadin siitingii keenya keessatti walumaan haa ilaallu. Bakka notifikashin jedhu kana ni agartan jedhee yaada Oromoo kiyyaa. Erga siitingii jawaala keenyaa keessa seennee gabaabinummaa isin agarsiisa. Notifikashin bakka jedhu kana keessa seennaa. Amma cuftisaa kunoo asitti naa ba'ee jira. Peespoon wanni oon ta'e jiru iimoo peespoon wanna kanatti oon ta'e jira. Amma walumaa galatti nuti kunoo bakka kana jawaalli gaa asitti garaagara. Namoonni tokko tokko kan asumatti isiniif fidu jira. Hunduma isaa walumaa galatti an amma asin tuqaa bakka gadii kana amma Oromoo kiyyaa wanni isin agartanu kunii cufti isaa oonii jira kiyya laal. Wanni fayyadamu sooshaal miidiyaa wanni garaagara cufti isaa oonii jira. Amma garuu kuni dhufeen irra seena notifikashinii isaa as gubbaatti seenaa wagga namni naa dawwale ta'ee wagga kamiinuu as gubbaatti seenaa. Akkuma isin agartan kana haalli gochuuf asirratti godhaa jechuudha. Amma cufti isaa bakka tokkotti isin deebisee jira. Cufti waan fayyadamu barnaamaja ni agartan jedheen jira. Yaada azaana kana eegalee waastaappii 4 fayyadama. Laal wanni an fayyadamu cufti isaa asitti oon ta'ee jira jechuudha. Beekaan oon godhee isin agarsiise obboleewwan kiyya. Waastaappii dheengaddaa isiniif buuse kana yoon fedhe oon amma cufti isaa oon ta'ee jira. Amma obboleewwan keenya walumaa galatti kana oof gochuudhaaf ofirraa oof gochuu barbaaddanii yaani yoo nam tokko isiniif bilbilee yoo namni isiniif barreesse bakka sana hanga galta'utti hin agartanu. Obboleewwan kiyya amma asirra deemtaniiti isin waan feetan jechuudha. Amma akkasatti peespoon kuni yoon oon godhe kalas wanti cufameera. Garuu peespoon notifikashin gaara gubbaatti naa ba'uun barbaada waan ta'e jennaan oof hin godhu. Amma kana keessa iimoo amma keessa gallalaa walumaa galatti haa ilaallu. Iimoon kuni taraatti naa fide maalii beektanii yoo gizee bilbilamu ol naaf haa bahu dhufee natti haa mul'atu shaashaa irratti barbaaddanii kunoo akka deemtanii takka takkaan kan guruppii yoo barbaaddan kan chaatii yoo barbaaddan kan bilbilaa yoo barbaadan notifikashinii yeroo isinii barreessu yoo barbaaddan yoommoo kana hin barbaanne cufa isaayyuu keessuma galee laalaa yoo jettanii kunoo maasalaama hin jiru. Notifikashiniin cufamee jira jechuudha. Yoommoo kana dhiiftanii wagga fakkeenyaaf wagga namni si bilbilu yoo naaf ba'u jette kun argila. Kiyya amma saayilentii jira kun cufaadha jechuudha. Garuu immoo yoo namni naaf bilbilu jedhe si olii kanarraan godhadha. Garuu ani hin barbaanne namni yoo naaf bilbile achuma keessa galee arguun barbaada. Obboleewwan kiyya walumaa galatti
anamma iimoo kiyya yoo namni naa bilbile oofin godhadha karaas maaliif achi keessa galiin argalee dhufeena rabbashaa yeroo nuti quraana qara'aa jirru akkasuma yuutuub yoo barbaadan yuutuub keessa galtanii yuutuub yoo liivii namni gizee seenu naaf mul'isuu barbaadan yeroo bakka waa daayiloodii yoo ta'e nootifikeeshinii waan feetan bakka akka itti isin ilaaltanii tokko namni sabiskiraayib godhattan yoo naaf haa ba'u jettan akkasitti cuftee akka itti bantanii anamma nootifikeeshinii yuutuubii banaa naaf taa'uun barbaade banaattan isa waan cufuu barbaade kun asuma cufeetan asuma bahee cufaa ishi obboleewwan kiyya kabajamu akkuma sinaapchaatii yoo barbaadan tootokii yoo barbaadan iimoo lamaan qaba iimoo lama yoo barbaadan gaalaar nootifikeeshinii gaalaarii yoo cufuu barbaadanis hin cuftan kunu akka feetanitti gaalaarii yoo cufuu barbaadanis eshi voisiin kan mister akkasii amma waatsaappii sin agarsiisa amma asittan deebi'a al bakka tokkotti ooliin godhadha amma waatsaappiidha irra waatsaappii warri garee fayyadamtanuu waatsaappii cufattanii fayyadamu amma waatsaappii kiyya dheengadda kana cufeen jira laammaan of godheen jira ofirra namni naa barreessu malee hin laalu jedhu geeb waatsaappii amma kan hin fayyadamu kan biraa kana kun cufaa jira akkuma agartan kana kan cufaa jira osoo hin banee garuu ilaal osoo hin banee garuu cufaa jira garee waan garaa garaa narra seena waan ta'inaan oofin godha achuma keessa galee ilaala googel yoon barbaades iimoo beektaa bas uma feetan bakka isin miseenjarii kiyya amma cufaa jira kunuun yoon amma bane kana yeroo namni chaatnaa godhee guruppii ta'ee wanni fedhe dhufeetti asirratti baheen na accanaan naqa jechuudha obboleewwan kiyya wannuma barbaadan bakka azaana dirqama oon godhachuu qabdanii azaanni banaa ta'a akka ol bahee isinii fi azaanuuf jechuudha amma nootifikeeshinii isin agartan cufti kun obboleewwan kiyya wanni isin agartanu cufti kuni gubbaatti baheeti jechuudha wanni isin agartan wanti fayyadamu kun hariin asitti baha amma fakkeenyaaf yeroo namaa barreessaa jiru as gubbaatti bahee azaana godha walumaa galatti amma yoon keessa deeme isin agarsiise viidiyoo dheerata obboleewwan kiyya silaa waatsaappidhaan nagachaatti wanta ka barreesse isin agarsiisan jedha hin beektani kana irra hedduun keessanii obboleewwan kiyya kanaaf kana cufa ofirraa yoo cufattan hedduu gaariidha namni isinii bilbiloo sagalee indoom sagalee waatsaappii namaa qabaa jirtanuu isinirraa addan citu waa iimoo yoo bilbilame inuma iyya iimoon yoo daayirektii dawwalame inuma iyya malee sagalee isin waatsaappii namaa dubbisaa jirtanu isinirraa hin citu garuu yeroo tokko yeroo iimoon an dawwalame sagalee waatsaappii nuti qabaaru adda cita jechuudha kun amma hin jiru obboleewwan kiyya itti fayyadamaa an waan takka yoo nama fayyadu ilaaleetan waan ofiitti fayyadame waan nama gammachiisu malee an abadan post isiniin godhu obboleewwan kiyya irraa fayyadamaa inshaa Allah akkasigaa obboleewwan kiyya jalqaba siitingii keessa seentanii nootifikeeshin bakka jedhu bakka sadaffaa kana tuqxanii akkasiin iimoo waan feetan cuftanii yoo hin bakka isinii fiduu anamma kun asitti naa fida kiyyaa era deebi'uudhaan isin agarsiise obboleewwan kiyya afwaan xiqqoo sii zooree waan fiduuf akkanatti isinii fida waggaa isinii fide wanna gurraattii gaaraa kana agartan isin kan gaxuxxanii al gootanii bakka tokkotti isinii garagalchee jira jechuudha obboleewwan kiyya anammoo waan cufuu fedhe cufa isaa oofin godhee ofirraa taa'uu nan danda'a bilook godhee ofirraa akkasitti itti fayyadama inshaa Allah aagaa barnoota biraatiin walitti deebi'utti oromootiya wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh